Turtiiwwan Harmeetek ani gammachiisidha chaanalee Harmeetek irraa har'a viidiyoo baay'ee barbaachisaa fi barsiisaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon guyyaa har'aa isiniif qabadhee jiru akkaataa itti waayirlees raawutarii haala salphaan koonfiigar gootanii mana keessanitti itti fayyadamuu dandeessan irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Kanaaf browzera kompiitara keenya irra jiru keessaa tokko saaqnee waayirlees raawutarii keenya koonfiigar gochuu dandeenya jechuudha. Kallattii maanii Google Chrome kanan banaa. Bakka kanatti maal gochuu dandeenya jechuudha. Search baarii kanarra galchine karaalee lamaanii waayirlees raawutarii keenya koonfiigar gochuu dandeenya jechuudha. Yoo feetan IP adreesii fayyadamuu dandeessu yookiis immoo domain neemii waayirlees raawutarii keessan fayyadamtanii gara kompiitara keessanitti kool gootanii konfigureeshinii isaa hunda hojjechuu dandeessu jechuudha. Isa keessaa argattu jechuudha. IP adreesii yookiin immoo domain neemii kana normaalii karaa dugda duubaa waayirlees raawutarii keessan irratti barreeffamee sababa jiruuf achirraa ilaaltanii kallattii maanii search baarii irra gashitu jechuudha. Kanaaf har'aa karaalee opshinoota lamaan jiran kana keessaa isa kan fayyadamne jechuudha. Domain neemii fayyadamne waayirlees raawutarii keenya gara kompiitaraatti kool goone konfigureeshinii isaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Karaa sanatti seenuuf kallattii maal goone jechuudha. Search baarii kana irratti http erga gootan tuqlameetti buutu sana booda // erga gootanii booda tip link ap.net erga jettanii booda enter jettu jechuudha. Akkuma argitanii outer interfacein waayirlees raawutarii keenya gara kompiitara keenyaatti nu seeneera jechuudha. Kanaaf kallattii maan bakka kana maaliin galcha jechuudha. Paaswaardiin galchaa jechuudha. By the way, bakka kanatti paaswaardii nuti galchinu kan ofii keenya yookiin kan mataa keenya numatu galche create godhee isa booda gara waayirlees raawutarii keenyaatti seenuu dandeenya jechuudha. Erga paaswaardii keessan galchitanii booda create kan jettu kanatti buunaa jechuudha. Akkuma argitanii kunoo gara waayirlees divaayizii keenyaatti nu seensiseera jechuudha. Kallattii maal goona next kan jettu kanatti buuna jechuudha. Steppiin lammaffaan kun operational moodiidha. Operational moodii nuti filachuu qabnu normally by default irratti tiikii kan ta'e jiru kana jechuudha. Access point kan jettu kana jechuudha. Kanaaf isa kanas akkuma jirtu next jenna jechuudha. Step isa sadaffaa kana irratti wantoota murteessoo bakka kanatti jechuudha kan ilaaluu qabnu. Innis maalidha? Wireless network name bakka kanatti jechuudha kan assign gochuu dandeenya. Kanaaf amma kallattii maanii bakka kanatti wifi keenyaaf maqaa laanna jechuudha. Maqaa isaa qabachuu qabdu maaliif booda dhuma irratti bilbila keenyaan waayirlees raawutarii keenya properly configure akka goone bilbilaan cheekii sababa goonuu fi maqaa qabadhaa jechuudha. Bakka kanatti maqaan wifi keenya Harmeetek kan jedhu kanadha. Booda kanumaan inni access goonaa jechuudha bilbila keenya irratti. Chaanaliin auto yoo ta'e gaariidha jechuudha. Normally by default kana fudhanna jechuudha. Inni kan biraan wireless security mode kan jettu kana opshinoota sadiitu jira. Inni kun no security kan jedhu wireless raawutarii keessanitti paaswaardii gochuu yoo hin barbaanne isa kana filattu. Garuu yeroo baay'ee recommended kan ta'u WPA Wi-Fi Protected Access Free Shared Key kan jedhu kana filanna jechuudha nuti. Kanarratti click jenna. Wireless passwordii keenya maal goona jechuudha. Bakka kanatti buunaa jechuudha. Maal jechuu dandeenya sasi booda bilbila irratti isa kanas passwordii isaas galchine sababa check goonuu fi bakka kanatti ICT 1 2 3 4 5 passwordii immoo
kana fayyadamnee access gochuu dandeenya jechuudha device keenya. Okay, configurationin bakka kanatti qabnu normally sababa xumurree fi maal gochuu dandeenya jechuudha. Next kan jettu kanatti gochuu dandeenya jechuudha. Jala kana next jenna. Tole kunoo akkuma argitanii gara network setting nu dabarseera jechuudha. Kanaaf network setting kana irratti akkuma inni jirutti yoo fudhanne gaariidha jechuudha. Statically IP address laachuu yoo barbaaddani kunoo bakka kanatti buutanii static IP kan jettu kana bakka kanatti guutuu dandeessu jechuudha. Garuu nuti ammaaf smart IP DHCP kan jettu kana filannee next jenna jechuudha. Tole amma gara xumuraarra sababa geenyee fi it is recommended to take a note of this setting that you will need later for reference. Kana jechuun booda configurationii wireless routerii keessanii passwordii isaa yookiis immoo networkii name isaa yoo irraanfattanii refer gochuu sababa isin dandeessisuu fi save kan jettu kanatti buutu jechuudha. Kanaaf save jenna. Normally kompiitara koo irratti download naa ta'eera jechuudha. Okay, kallattii maaliin jedha jechuudha. Amma finish kan jettu kanatti bu'aa jechuudha. Tole kunoo akkuma arginu configurationii wireless routerii keenya sababa xumurre. Okay, wireless routerii keenya properly configure gochuu keenya bilbilarraa cheekii godheenis nutti argisiisa jechuudha. Okay, wifi on godha. Okay, akkuma argitan Harmeetech kan jedhu kunoo bilbilarratti available ta'ee jira jechuudha. Amma normally Harmeetech kan jettu kanarratti nantuqaa sana booda kunoo password na gaafataa jira. Password yeroo wireless routerii keenya configure goone achirratti galchine sana bakka kanatti buuna jechuudha. Akkas jennee guunne jechuudha wireless routerii keenya configure yeroo goonetti. Kanaaf kunoo akkuma argitanii normally connected jedheera jechuudha. Kanaaf wantoota nuti barbaanne nuuf hojjechuu danda'a jechuudha wireless routerii keenya. Fakkeenyaaf raasaa keenya akkasitti taasisa. Kanaaf haala salphaadhaan wireless routerii configure goone mana keenyatti akka salphaatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha.